turan addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen ibsee jira. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf hagayya 6 bara 2010 biyya akka seene ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinarri olaanaa baqattootaa UNHCR gabaasa kaleessa Ebla 8 bara 2025 baaseen lammiileen Itoophiyaa 163 ta'an biyyoota ollaatti baqatanii akka jiran beeksisee jira. Biyyoota lammiileen Itoophiyaa itti kooluu galan keessaa Eritiriyaan tokko yoo taatu, biyyattii keessatti lammiileen Itoophiyaa 15 akka argaman ibsamee jira. Gama biraatiin lakkoofsi lammiilee Eritiriyaa Itoophiyaatti baqatanii jiraachaa jiranii 179 ol ta'uu ibsee jira. Akka ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti biyyi baqattoota lammiilee Itoophiyaa baay'ee keessummeessite Sudaan yoo taatu, lakkoofsaan lammiileen Itoophiyaa 68 fi 900 siqan achi jiraatu. Faallaa kanaa yeroo ammaa lammiileen Sudaan 93 fi 350 ol 93 fi 360 Itoophiyaa keessatti gaaddisa godhatanii akka jiraatan koomishinichi ibsee jira. Gama biraatiin Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyyoota 11 ol irraa dhufan akka jiran kan ibsee dhaabbatichi lakkoofsi isaanis miiliyoona 1 ol akka ta'u eeree jira. Itoophiyaa keessatti baqattoonni baay'inaan lammiilee Sudaan kibbaa ta'uu kan ibsee koomishinichi lammiileen Sudaan kibbaa 430 ol akka ta'an beeksisee jira. Gama biraatiin Sudaan kibbaa keessa baqattoonni Itoophiyaa 7,000 ol akka jiran ibsee jira. Ragaan koomishinichaa lammiileen Somaaliyaa 360 ol Itoophiyaa keessa akka jiran kan ibsee yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa 28 ol ta'an Somaaliyaa